مبارك مبارك طيب أما ويكون أجارسا بجارتي والهيكا كنا ورا والهيكا كسي واي ورا فبا جارتا جارتي اصلي جارسا جارتي سلالة يعني مشي كو تتواي ما تشورو في شيخ ولي كينيا ادرا ربي يوندو كما غياتو كوسيني وجين سغلينا ما تيجراد غديبا واي حاله كو تيرا نا دبدا جنان كولينغني حتى كميت شيخ ولي استولغان mana kai كميتي واي يا شيخ ولي لا ابو يحيى مالي ابو يحيى مالي abo banna rabbi jari guti mubarak koi di adu Mubarak amma nal ka dubbe media arra kana miti bcc mubarak mara mi ko radu be unda bere jara mubarak ko mubarak soda ke dulu jirta no disi banna soda ko bariya la ilaha illallah mi ko radu na ops mube ops mara dubbanna me durata buura dubbi tada ba ana ma zaru yo mube ana ma zaru sen dubban ايه ده جديات فيرو نجار عارفين الرجال عارفين وقت الرجال انا ما فهم زبران شو نسكت يجرا ترين دوب صدا لك قاستين نقول تبع مالك تقرب زو حمزة نجرا ترى حمزة مالك تقرب ده سينا أنت كودا لسه صغيرة جلا بوس جلا أنا فاضي تقرب أنا ما تبغي أنا فاضي تقرب راجو راجو لما كنت تقرب هذا فيرو قاستين دي دايرة أكمل تقرب تابوراجو ما يسوس سيمجنا سرت يلا بقى بوليتيكا براك تبع وانا سيمبل نقول جاي أمو بين وفي كتير كنتي بوليتيكا براك هنا us jedera Sheikh Taran dabar padu umuran bata dagaru wali tarasa isadul أيه هذا فيرو إرجع دورا نبي باي إرجع دورا بس جلا بازارا إرجع رب ولدها ما لا بوب بني يا رب نوكاجل يا رب نوكاجل هذا فيرو باي نبي إرجع دورا بس جلا بازارا شيطان خرب بها دومس جرن ربها دومس شيطان خرب بها دومس نمني مرتي غوتا دا نمني مرتي tapi kora guys جيرو نمني مرتي انجبا ان فردا ان يغنا غاجچو بيچتي انا تو رنما رسنا تو رنما بك انا تو رنما كسيت يا رب ربي كان تولج يا رب نتولج بكين نفغو بكين اخره لا بده جولتين كان قبري صلى الله عليه بده جر ربي سناتولج شيطان ربي سر هديس والله شيطان ربي سر هديس كيت شيطان اندفين كيت ان شيطان اندفين والله شيطان اندفين كيت ان همتون سنين ربي كيت ان المقاله انت لقالا ايغسني ربي فدي والله بالله ربي نهاتي سجرن جبادا ربي كدا ربي غويا جرن والله ذكري الدمي سجرن امني يا ربي صدات ملي شيطان عدوي كيسن يا ربي ان الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا يا رب شيطان عدوي كيسن عدوي تاسفت يا ربي وانت اف هندي كيسنو بكتي تري بكر ربي كيسن صداتنا مجتيو ازل جرات حقات دفتو دبتا جرات دفي امانه حسيني يو ولد ديبسا كيسن كيس خيرين جرات ددفت رب الاسنا ديبسو نم ايغول دبل ولد ديبي ولين جرات واتكر كورين جرو كونو گيتاچو ردا غافدرا مومي minister akka jedhe arabsa dharka wal labera na da firo la ko ko bare dinare firo dirabe kanaaf insha la ko bare dabani wal dabum adda naman fageesu maka wal balles ala firo la ko bare balles walid debiani ala firo la ko bare dabe hindan dawan taif akka nama gartee gasimo yo wallola walid tindebineti tiyadina bolowon kiya namni yo wallole walid debu le wa majru wama abadan
gumaayyuu fita Oromoon gumaayyuu walirraa fixa gumaayyuu namarraa fixa Oromoon kanaaf shayxana toobadhaa rabbi wal isinaa deebisu ulamaa dhagaya ulamaa attiin deebi'a dubbii akka ammaa kana kunu akka amma asliin fi ulamaa anaa fidaa jedhe kanatti kara ulamaa atittiin deebi'a odoo waan badin osoo amriin jabaatee haganan ga'in gara ulamaa atittiin fiigadha gara ulamaa atittiin gara du'aata atittiin fiigadha jaartii isinii jallatte mee shee ebalu koottu da'awaa itti naa godhi jedhe wallaahi mee hedduu keenna kan hadiisaaf qur'aana nu qara'a jedha akkasitti gartee gasii immoo qur'aanaan of dhaqqaba hadiisaan of dhaqqaba isiniin jedha kanaafi obboleettiin teenna seeni haati firoo seeni daddafi seeni lakkoofsa tokko ka barreessitu tanaadhe ana dhabee bar barreessite amma tokko barreessite isiira na fakkaate gatti yoo argisu naa galuulitti kunoo isima akkamo isima umma firoo jetti isii bilbilaan finnu umma firootte bilbil gatti na argisu deesi wallahi amma fide alhamdulillah fide no fidera amma ndufti no fidera tabta bora guys kabajina ayye tabta bora masha Allah bulezi kan jere di bulezi nya ummu firawli bani jirani amma da gefada ka da difa mo wajin unde ke sanwa da gefada rabbi sina kabaju wa mi chaki wallahi da na ma arafsa malak yatari wa na tufatin unde ke san hada fa na wallo taris ustazon kenas mubellen unde ke san kabajan dufu ke sanif galatoma tak lamma famotu gize haazoftan isi wara sheekota atirraa akka barbaadu ijoolleen tun ilmaan kennaa ilmaan Oromooti akkas osoo hin taane diin rabbii qofa himtan haati firootii fi abbaan firollee rakkoo duraan irra walatan osoo hin taane akka itti walii tan qofa dubbattan jaarsummaa lafa dubbanne isinii ta'e yoo nu ta'e jira yoo isin hin taane hangatti kii cufadha nama walitti hiisuun barbaadu Zainabaatii ta'e jaarsummaa bitee jaarsummaa miti jaarsummaa lafatti ilaalla jaarsummaan isaanii ana bira iyyuu hin taru rakkoo miti yoo na bira tare isin itti waamu amma wanni irraa haasoftan jarri lamaan waan irratti wal osoo hin taane akka itti wal hiikan akkam qabdi san qofa jara gaafattanii walitti haasoftan waan kan jedhu asli shari'a asirratti abuyaaya andabalee waan abulal reedii fi haati firoolee haqa rabbii tajirtu nikaa keessan keessatti waan argame haqa rabbii tajirtu lafa kaa'aa fi akka sheekarrattillee ulamaa irrattillee waliin fakkaane dubbiin kun haqa jirtu lafa kaa'aati waan amma dubbattan kana rabbiillee irraa isin gaafata reedi len araba keeti waan jette hiite beeyta waan inni jedhe si qatis ni dhageette gurra keeti irratti haadha firoo isin lachuu osoo irraan gorin osoo olii gadi hin dabsin haqa jirtu lafa kaa'a walii hiiknee irraa adda baane walitti hin deebinu osoo hin ta'in muraanni keessa walitti hin deebinu osoo hin ta'in haqa jirtu gara gaaffii seenuun duratti shari'aa deebisaa butan. Shari'aa ol deebisuu abaaboo ergaa jiranii. Mbuani. Shabaka baasee na fakkaata. Shabaka Namoonni isin deebisu haadha firootiif haadha eenyu reedii kennallee rabboonni isin deebisu walitti rabbi isin deebisu wallaahi. Wali rabbi isin araarsu sheexana hedduu keessa rabbi haa gorra'u. Toobadhaa waa isiirra jiru walitti hin dallanina namni ol loluun oma jiru walitti illee araaramuu oma jiru yoo shari'aa wal isin deebifte walitti deebitan yoo shari'aan immoo addaan isin dhoorgite akka rabbii keessaniiti suni akkas qabdi haqiiqatti rabbiin sodaataa rabbiin ofafoo kaayaa har'arra borusu jira. Ustaaza ergadha gatti nama irraa isaa jira ergachuu yaala isin ergadha. Nama yaasara ergadha. Akhira ganda akhira kana namni hundu hin deema jechuu jabaa ergadha ustaaz ergadha
أستاذ أيوة بليز ورقة سرجرتان هكذا عندما نتوركي هذا سرزا دبي كنا جدوتي لبونا ما تبغى ولا ما تبغى تيك توك كنا دبي سنسيتيف السلام عليكم نتوركي كي انا فتاتا رب خير يقول على كل حال شيخ محمد بر دبي سنت دي بسيان معلش نتوركي كي انا رب شاروف عن جدمان سينا جدا ان شاء الله بقى انا قاعد نفتنا على فرو ابا فرو سلتشو لكن gabung kau dan Syekh agar kita untuk terserabung kau dan nunggu Syekh isirreedi waama dubbisaa jedhe malee baraan bu'aa jiran jenne bar amma dubbii jararraa adda baafachuu waan ta'eef laallee dubbii bakka keessa waan riqitu walumaan laallee bakka irra geenye uummanni hundinuu beekuu qaban nama kuma jaal jira waan ta'eef silaan akka kiyyatti osoo namni as jirru kun ammuma tana gara zoomii ceenee natti tola haa ta'u hawaasni nus asii deemnu dubbiin asii nu faana deemaan jiru akkana goonu kaasanillee yoo ta'e akkana goonu gaafi jararraa haafuunu gaafi jararraa fuunee cuunfaa akkaataa gartee gas immoo shari'aa wayiree hukumii akkanumatti afaanirra deebisaniiree hukumii itti gaafatanii kitaaballee itti ilaalanii qabee kullee kitaaba itti ilaalee atta goona jedhee ulamaa'ii wal jala qabee namni amma jiru kun namni sadii ulamaa Sheekh Ahmad ulamaa isin ulamaa Sheekh Ahmad Tawfiq ulamaa'iin kun waliin mari'atee akkasitti deebisa malee waa Sheekh Riyaad deebisuu miti waa Sheekh Ahmad Tawfiq deebisuu miti waa Sheekh Ahmad deebisuu miti gaafii kana maal isiniif fakkaate hadiisa kanatu akkana jira hadiisa wal jala qabanii akkasitti deebisan malee waan amma asirratti odoo nama tokko jata rakkoon qabu namni sadii kun walii galee irra mari'atee akkasitti deebisa jechuudha arfaffaan taazaabii ta'e jecha kanaaf inshaallah gaafii jararraa fuudha gaafii jararraa fuutanii eega jettanii achi booda isin lafatti deebiftanii gaafii gaafa jarri jaraaf deebifamu asirratti illee ka manuma asli kanarratti illee ka deebi'u ta'e akkasitti haa goonu khalaas rakkoon qabu isinii galee shirriyaad ana gale Sheekh Ahmad Tawfiq isinii galee jechi kiyya bareeda laal rakkoo gaafii ni gaafannaa Sheekh Muhammad Sheekh Riyaad Sheekh Ahmad isin sadiin biyya kana jirtan miidiyaa kanarratti illee yeroo baay'ee biyya san keessa ulumaan hin jiru jaarsa biyyaan jiru yeroo guyyaarraa sekandiin keessattuu maqaan Sheekh Riyaad kaafamaa oola anaa wallaalaa kanaayyuu maan arsinemaa oola amma anka barbaadu hawaasa miidiyaarraa ijoollee walitti oofaa jiru kan jaran dhiyoo kanallee lubbuu namaattu bahee oole yoo feetanis viidiyoo jira isin agarsiisa lubbuu namaattu dubbii tana keessatti bahuuf deema ummanni kun akka ijoollee tanarraa dhaabatu jarri yoo walitti deebi'anis yoo addaanafa illee jaraan haarawaan baane jara kana